jira. Odeeffannoo har'aati namoota gatii meeshaalee ijaarsaa kan yeroo ammaa kan walii ilaalu ta'a jechuudha. Wanta tokko kan gatiin isaa gadi bu'ee ni jira. Innis maal akka ta'e kanan isiniif himu ta'a jechuudha. Kan isinirraa eegamu viidiyoo dhaggeeffadha. Daqiiqaa 3-4 illee taatu viidiyoo dhaggeeffadha. Viidiyoo dhaggeeffadha akkasumas laayikii tuqa. Wanti tokko isinitti qannasu tokko hin jiru. Wanti isin miidhamtan hin jiru. Kanaaf please laayikii tuqa. Daqiiqaa 1-2-3 dhaggeeffadhaati. Viidiyoo laayikii naa tuqaa isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya oduu isinitti dhiyeessu amma gara ajandaan dhufeetiin darbaa jechuudha. Egaa akkuma jalqaba isiniif kaasee har'a meeshaalee ijaarsaati kanan isiniif odeessu jechuudha. Amma dura qaatan isiniif mul'ise obboleen jira. Har'a immoo kan qabadee dhufee simmintoo, feerroo akkasumas jibsemiidha. Waa sadeen kana kan isinitti himu ta'a jechuudha. Akka obsaan dhaggeeffattan irra deddeebi'ee kabajaan isiniin geessa jechuudha. Tokkoffaadhaan jalqaba. Tokkoffaa irratti yeroo ammaa kana jibsemiin yookaan ammoo simmintoon, feerroon kun sadeen meeqaa jettanii namoonni hedduun na gaggaafataa jirtu. Tokkoffaarraan jalqabaa tokkoffaa irratti yeroo ammaa kana daangotee simmintoon jechuudha. Ijaarsa manaatiif kan ta'u simmintoon yeroo darbee gatiin isaa 2,100 ture hamma gadi bu'ee jira. Meeqa ta'e jechuun keessaniifuu yeroo ammaa kana kuntaalli tokko jechuudha. Simmintoon qarshii 1,850 gurguramaa jira jechuudha. Tokko jira. Yeroo darbee 2,100 ture qarshii 200 wayi gadi bu'ee jira jechuudha. 300 gadi bu'ee jira jechuudha. Torban kana maashaallah bareedduu jira haa ta'u jenna. Eeshi kun kan simmintooti. Itti aansee ammootu feerroo ijaarsa manaatiif namoonni barbaadan feerroodha jechuudha. Feerroo abbaa lakkoofsa 8 akkasumas abbaa lakkoofsa 12 kan isiniif himu ta'a. Eeshi itti aansee abbaa lakkoofsa 8 yoo ta'e gatiin isaa tokkoon isii jechuudha qarshii 650 akka guyyaa har'aa ani gaafadhetti jechuudha. Innis amma tokko gadi bu'ee jira. Amma dura 800 hanga 900 ture hedduu gadi bu'ee jira. Alakkasii gadi bu'u kana meeshaan baay'inaan waan galuuf gatiin isaa gadi bu'uu ni danda'a. Yeroo tokko wanti ni baay'inaan dabaluuf meeshaan sun baay'inaan gara magaalaa sanaatti waan dhufaa hin jirreef jecha naggaadonni isa jiru dabalatanii gurguratu jechuudha. Kanumaan egaa abbaa quxuree 8 qarshii 650 isiniin jedheetiin jira. Kondarii manaatiif namoonni barbaadan akkasumas armaata adda addaatiif jechuudha. Lammaffaa irratti ammootu abbaa lakkoofsa 12 jechuudha. Innis koloniidhaaf barbaachisa barandaa manaatiif jechuudha. Inni ammootu qarshii 1,400. Inni gatiin isaa gadi hin buune hedduma duraanii jira. Indoom duraan 200 ture amma immoo 1,400 fi qarshii 50 kun oduu sobaa osoo hin taane kanan ofii kootii deemee gaafadheedha jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa gabaabumatti gatii meeshaalee ijaarsaa yeroo ammaa kana fakkaata. Simmintoon egaa akkuma beektan yeroo dhagaa yeroo ittiin dabalaa hin qannasa yookaan ammoo gadi bu'a jechuudha. Itti aansee immoo jiipsemii. Jiipsemii manaaf ta'u girgiddaa yookaan koornisiidhaaf namoonni barbaadan jechuudha. Qarshiinis yeroo ammaa kana isiin kiloogiraamii 25 inni kan isin ashagamtee jirtu. Kiloogiraamiin 25 qarshii 250. Kana jechuun kiiloo 50 qarshii 500. Kuntaala tokko jechuun ammoo qarshii 1,000 jechuudha. Isin bele kuntaala tokko jechuun 100 kiiloo yookaan ammoo kiiloo 100 yoo ta'e qarshii 1,000 bitachuu dandeessu. Namoonni koornisii hojjechiifachuuf akkasumas girgiddaa chaakii galchachuuf barbaadan jettan jechuudha. Gatii isaa haala kanaan beekuu dandeessu. Fakkeenyaaf namni chaakii isiniif godhu sun dhufee kalkuleetarii godhee hisaaba baasee jiipsemii ammana isin barbaachisa yoo jedhe isinitti hime otoo namni kun isin sobin otoo namni kun isin attaallalin jechuudha. Salphumatti kalkuleetar gootanii hisaaba isaa haalaan isinitti hime kanaan beekuu dandeessu. Simmintoon illee akkuma kana. Simmintoon illee akka yoo gidduu kana kan bitattan ta'e jechuudha. Asirratti waan tokko isin hubachiisa. Wanti isinitti himu kun naannoo hunda miti. Naannoo hundarratti tokko hin ta'u waan ta'eef sirriitti hubachuu qabdan. Kan akka naannoo jiruutti warri beektan silaabii beektu jechuudha. Akka naannoo jiruutti torban kana gatiin isaa kana fakkaata jedheetan isiniif ibsaa jira malee naannoo hundi tokko miti. Wayi kanaa gadi ta'a wayi immoo kanaa ol ta'a jechuudha. Maaliif akka Itoophiyaa hundatti miti kan isinitti himaa jiru jechuudha. Akka naannoo jiraadhuutti jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa. Kan fakkaata egaa simmintoon daangotee yeroo ammaa kana ijaarsaaf kan baay'ee malatamaa yookaan filatamaa ta'e jechuudha. Akkuma biyya keenyaattuu simmintoon hedduun filatamaan daangotee kana. Daangoteen kun ammoo yeroo tokko inni dhibaa ala dhabamee gatiin isaa daran dabala jechuudha. Baay'ee dabala. Kanaaf egaa yeroo ammaa kana qarshii 1,850 jechuudha. Gabaa torban kanatti yoo wal bira qabnee ilaallu torban darbee 2,100 ture. Kanaaf ofii kuuteen biteen jira.
kana jechuun egaa qarshii 250 yookaan immoo 300 gadi bu'ee jira jechuudha. Akkasii kabajamtoota daawwattoota kiyyaa egaa an asirratti akkuma isin jettan jechuudha odeeffannoo adda addaatii kanan isiniif kennaa ture ammallee isiniif kennaa jiru jechuudha. Keessattuu ijoollee biyya arabaa jirtaniif irratti xiyyeeffadhii kan isiniif kennaa jirudha. Isin garuu akkuma keessan viidiyoo dhaggeeffattan viidiyoo nama sirriitti dhaggeeffattan akkamitti waa isiniif gala. Kanaaf maal gochuu qabdu viidiyoo dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaatii wal jajjabeessaa wal malee maal qabna. Yoo isin jajjabeessitanii viidiyoo kan koona naaf dhaggeeffatanii akkasumas laayikii gootanii sheer naaf gootan anis gammadeetan sagantaa itti aanutti immoo ammas akkuma gaafii keessaniitiin waa isin gaafattan irratti hundaa'ee kan qabadhee futaa jechuudha. Kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota kiyyaa gatii meeshaalee ijaarsa adda addaa kan yeroodhaa gara yerootti hin dabalee moo qannasee moo maaltu jabaate maaltu rakkase kan jedhu chaanaalii kana irratti argachuu dandeessu waan ta'eef isin hamileen keessan na barbaachisa waan ta'eef wal utuubna waan ta'eef yeroo viidiyoo ilaaltan tokko farratti laayikii naaf tokko lammaffaa irratti ammoo yoo sabiskiraayibiin goone mallattoo sabiskiraayibii ta'uudhaan odeeffannoon yeroodhaa gara yerootti akka isin bira ga'u isin fayyada waan ta'eef na jajjabeessaa isinin jedha. Ani immoo akkaatuma gaafii keessaniitiin komentii keessanii arga waan ta'eef gaafii keessan komentii jala naaf keessanii komentii jala gaafii keessan fudhee ani immoo waan isin barbaachisan sagantaa itti aanuun qabadhee kanneen isiniif dhiyaatu ta'a. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana biliis akka nama hedduu bira ga'u naaf godha. Akka nama hedduu bira ga'u naaf godha. Viidiyoon koo deemaa hin jiru. Sabiskiraayibii 7,500 ga'een jira galatoomaa jecha garuu ammootu sabiskiraayibii qofa miti. Viidiyoo daqiiqaa tokko lamallee taatu osoo viidiyoo dhaggeeffattanii gaariidha. Akkasumas illee hiriyootan keessanitti sheer naaf godha. Ani isiniif jedhitanii of caalaa isiniif yaadetanii odeeffannoo akkasii wanta isiniif kennuuf dhugaan isiniin jedha.